Achumaan hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyyaa akkuma itti fufettee jira. Viidiyoo kiyya like share subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyyaa yaani dheereetiif hin addaan kutee malee viidiyoo wanti tokko ture. Kanaaf hundumti keessanuu jechuudha wanta kanarraa waa barattu jedhee yaada. Achiin inni jechuudha gara biyya hambaa kanattiin himala kan jedhu anatoon ta'een nama biraarraa dhagaye jechuudha. Baay'ee gaddee baay'ee haaree jennaani waadaan siif galaan jedheen isaan jechuudha. Ani yaani waa'ee waadaa galuu waan minaamin isin beeku garuu waan namaan harkaa bahuu kiyya bichaadha. Harkaan dura jalqaba yeroon tole jedhu karaarra nafaan hin deemini inni jechuudha. Karaarra nafaan hin deemini amma kutaa kudhan fixu bichittiin isa faana ta'a. Karaarra nafaan hin deemu maatiin itti lolanii jedheen tole jedhe gaafin tole jedhu. Achumaan yeroo kutaa sagal ga'ee ji'a shan barannu waa'ee lolaatiin addaan citee ani biyya gandaan deema bakkaas taa'ee reebamuusaaf jecha manam jedhe wal fuuchuuf nuyi daa'ima hin beenu waan tokko hin beenu jechuudha. Waa'ee jireenya manaa hin beenu jechuudha. Baga immoo waaqayyoos na oolchee baga nu oolchee jechuudha. Daa'imummaa waan hin beekne keessa galtee jireenyi kee jiraasa qayyee amurra yoo sitti hafisii wayya jechuudha. Annaa achiin inni jennaan waadaan siif galaan jedheen gaanni akkana hamanuuf jedheen anis hin ganuu waadaan siif galaan jedheen. Yeroo waadaan siif gala hani jedhu lakki waadaan laphee keetii yoo dhiifama maakiin mina sirrachuu didee jiru. Ani waadaan sii galaan jedheen yeroo waadaan sii gala hani jedhuun lakki waadaan laphee keetii hin barbaadu jedhe. Maaliif hin barbaadu jettaan jedheen lakki yoo ati yoo biyya gandaa kana deemte nagatuu dandeessa. Yoo biyya gandaa kana deemte nagatuu waan dandeessuu fi jireenya kiyya hidhuu hin barbaadu jireenya keessa hidhuu hin barbaadu yoo waliin taane akkanumatti waliif amanamna waadaa hin galu atis biyya gandaa deemuu fi manaan naan jedhe waadaa naaf hin galtu eeyyen waadaa naaf gal hin galu anis waadaa ani immoo waadaa galuuf hin barbaadu maaliif akkanne na amanuuf jechuudha. Namoonni tokko wanti isaan fokus godhan yaadan yoo wanti isaan yaadanii achi yeroo gahani nama gatuusa jedhamu. Eeyyeen dhuguma hiriyoonni baay'een kan yeroo achi gahanii maallaqa argan hiriyaa isaanii daa'imummaa fi ijummaa keessatti wantoota garaagaraa keessatti waliin dabarsan abbaa warraa isaan hiriyaa dhiisa abbaa warraa ishii kan dagattu jirti. Waan kana immoo namni miidiyaa irra walu namni nama faana walitti dhufu hin argaa hin xiyyeeffatatti jechuudha. Achiin inni yennaan inni si baqqa'een piroosesii jalqabe yeroon piroosesii jalqabu wanti yoomillee sammuu kiyya keessaa hin baane maaliif akkan wanti ta'e gaafan boruun barraraa jedhu ganama isaa Finfinnee ture akkuma beektan piroosesii hundi Finfinneetti xumurama. Biraa deemee waggaa 2 gaheera ani ayyaanatti yeroo tokkotti qofa galee malee jechuudha. Suurota isaa isin agarsiisa yeroo isa faana jirru jechuudha. Suura yeroo daa'imummaa suura yeroo bara 2009 wantoota akkasii suura isaa isin agarsiisa jechuudha. Annaa achiin inni gaafannan boruun barraraa boru kasa alkan guyyaa waliin galgala isaa barraraa yeroo jedhuuni bakka akkasiidha nagaan turii mi'a mooshii naa xumurame waadaa naa galii waadaan siif galaan jedhe lakki waadaa siin galu beenu yeroo achi geesse wana qaxxaanaan jedhe. Maaliif sitin innis ganaa barataa kutaa godhaniiti asa gadi reefuun darbaan ni kudhan reefu wanti ta'a. Achiin baay'ee naa arigaafsan maaf akkas naan jedhan jedhe bakka. Maaf akkas naan jedha ani egaa waadaa naa gali jedhee fi jedheen haareen dhiise. Zimmi'ee dhiisee bilbila tachii hin qabu ture inni jechuudha. Biyya keessa jira baadiyyaa jira jechuudha. Hin barata gargaarsa maatiitiin jiraata. Bilbila tachii hin qabu anumatu dabbolaaf daaretti. Yeroon deemu immoo maatiin kiyya obboleessi kiyya lakkoofsa isaa harkaa fattashaniitu lakkoofsa nama 2 qofan fudhadhee biyyaa bahe. Lakkoofsa nama 2 qofa. Lakkoofsa sayyuu kan indootiyaa kiyyaa fi kan obboleessa kiyyaa qofa. Nafattashan. Angaruu ammallee lakkoofsa bilbila isaatiin na daa'imummaa sammuuttan beeka. Waggaa meeqa waggaa 10. Dhugaa waaqayyoon isiniin jedha sammuuttan beeka. Achi ga'een dawwaleef. Achi ga'een ga'eera jedhanii dawwalee fi yaadda akka namaadha. Yaani waan barbaade maan ta'e nama siyaasofsiisee beeka. Achiin achi ga'ee dawwalee fi nan dawwalaa fi tuman jedhuuni bakka jira miti namoonni faana hojjetan tokko immooshin yoo inni immoo hafuura harkaan isinitti naqan jiru. Wantoota akkasii yeroo isiniin jedhu namni mucayyoon faana hojjedhutu jira. Mucayyoon faana hojjedhu suni
hiriyaa qabdi. Hiriyaan ishii sun viidiyoo koolii dawwalaa fulliqanii. Dhugaa waaqayyoon isin jaa kana guganii yaani barumsa irraa argattu jedheen wanta kana waan inni isin ibsu. Achi mucayyoon kun ulliqanii viidiyoo koolii haasofti jechuudha. Ani immoo daadheettuman daqiiqaa muraasatti dubbadheen cufa bilbila. Baay'ee garaan naammaata. Baay'een boo'a. Maafan isa faana deeman jedha bakka maali? Yoo akka namaatti naa dawwaleen jedha. Ani akka binni bilbila qabuuf hin qabneyyuu silaa yaane nan beeka hin qabu. Achumaanituman jedhuun innaan tatii bitatee misinjarii malee immoo hiimoon hojjetu baadiyyaatti. Misinjarii ani nan dubbisuun afaan sarata. Ittiin loluun barbaada dhiisuuf. Baay'ee nama obsa qabudha dhugaa waaqayyoon isin jedha. Baay'ee nama obsa qabu jechuudhaan. Innaan achumaanii sin barbaadu inni immoo baqqaanifati waliif hin taanu misinjariidhaan barreesseef. Maaliif jedhe barbaadu bakka ji'a torba zimmeen ijoolleen barbaade faana haasaa nan daba'a nan kolfa. Booddee waggaa 2 ga'e jechuudha achi. Waggaa 2 ga'e booddee kadhannaan Zoomxalootii qabadhee kadhachuu jalqabe waa'ee jireenya kiyyaatiif. Amma oomittiin biyya gandaatti hafa. Achumaan jiraga warreen amantii keenya taatan beekuu dandeessu. Waan waaqayyo dubbate akka raawwatu beekuu hin dandeessu. Hin beektu si jedhee yaada. Yeroo kadhannaa jalqabu siidha kan kana godhe yoo inni immoo Zoomxalootii waaldaatu jira. Waaldaan kadhannaa waggaa ta'ee waan ta'e irratti garuu jaalladhu. Achiin akkasii hankee isumaa jedhe. Hankee isuma ati ofirraa darbitus maal gootus hankee isuma. Hin callise miti. Guyyaa 2-3 bultu. Hin boohin hankee kan ta'e dabarsee orumaaf laadhu. Sumaafan kenna. Garuu ka shalabbeen jedhe gurbaa tokkotu na haasofsiisaa ture. Gurbaan sun durii jedha. Baay'ee nama biyyaati garuu nama durii qillitti kan jedhe kan shamarroota mul'ichi godhee arrabse. Gurbaan maalikii qabdee gurbaa sana dhufee na haasofsiisuu jalqabe. Kun kan kee miti. Bineensa karaa deemutu sitti qabame malee hankee miti. Gurbaa kana faana taateen salphata wantoota akkasii ergannaa darbe jechuudha karaa waldaatiin. Isheedhaan kadhannuu kiyya itti fufeennaan jiru. Guyyaa 2-3 bulu kan siif dawwalamu jedhan. Akkuma carraa gooddanyaan isaa tokko jira kan na beeku. Himoo fayyadama. Biyyarraa waamee asii Ambootti maal akka itti hin beeku. Abjuudhaan na argee hin beeku. Kan manni viidiyoo koolii dawwale. Viidiyoo koolii immoo nama hin beekne irraan kaasu garuu gurbaa isa kana nan beekaa fira isaatii achumaan irraa kaase. Yeroo irraa kaasu qaxxee humnatti bahe. Viidiyoodhumaan inni. Bakkee nuti viidiyoodhaan natti bahe baay'ee rifadhee boo'een bilbila cufe. Maaliif ji'a 7 ga'e ta'uu waliin dubbisiin achi jiraadhee jechuudha. Na bakka wantoota hedduu haasofne kana booddee jireenyi keenya inni durii sun qoosaan keenya xamni keenya itti fufee. Innaa itti fufee jedhu namoonni jedduudhaan seenanii biyya keessa jiran an biyya gandaan jira. Waan hojjetu hin beeku, waan hojjetu hin beeku. Wantoota garaagaraa fidanii natti odeessu. Amala isaa keessaa tokko wanti isa jaaladheef waan hin jaaladheefis immoo amala isaa keessaa tokko kan hin jaaladhu wantoota balleesse osoo namarraa hin dhagayin balleesse jechuun yaani namadha. Namni nama faana haasa'uu hin dhiisu gonkumaa. Amma immoo guddate dargaggoome jechuudha. Dhufee dursee natti hima. Dhufee dursee natti hima. Innaan dhufee dursee natti hima bariitu uffanni natti himan. Homaa rakkoon qabu dhiisaan jedhan. Ani finni koo waliin hin jirru jedhan. Innaan isaan akkana jedhan ani finni koo waliin hin jirru jedhan. Innis immoo ishee akkam goote akkam isheen ekelee faana jirtu jedhan. Ani koo isheen beeku ani ishee dhiisee rakko jedhan. Jechoota nama akkasitti bishaan itti naqaa turre. Gaafan dhumara yeroon galu yaala ga'u inni koo katamaa biraatti amma gaa innis guddatee beekee barumsisi naatti akka carraa ta'ee hojii hojjechuu jalqabeera. Hojii motoraa hojjeta. Namni motora hojjetuuf immoo waan shufeera jedhamteef immoo wanti barsiisaa jedhamte namni lakkafuus inni nama lakkafuun dhiisu namni. Annaan achiin yeroo isaan akkas jedhaniini inni koo eessatti galtanaan jedhan. Inni fuudhee haadha manaa qaba eessatti galtan. Maal lagalchee baga fuudhee ani warra kiyyattan galaan jedheen. Yeroon galu
waan hundi isaa soba. Achi teessanii warreen hiriyoota keessan faana nama isin wal lolchisuudhaaf balbala qosoqosuuf baarrii bantanii laphee keessan keessa seentanii nama dhugaa isin jaalatu abdan hedduun keessan jirtu nan beeka. Kanaaf nama waree isin tudeessuuf gurra keessan hin baniina. Gurra keessan yoo banuufi baatan jaalalli keessan amanamummaan keessan yoo itti fufe isa faana walii galtee qabda taanaan yoomiyyuu jaalalli kee immoo fa'u hin kufu. Kanaaf akkas ture jechuudha. Isa booddee nan deeme yaani jira duraanii inni marga namni geessanii akka godina keenyaatti waggaa lama ga'ee radda marga geessee jechuudha. Toonaan hin dhufin dursa marga geessee maatiin hin beeku. Durayyuu maatiin kiyya hin beeku. Yaani sababa isaatti reebamaa turan jechuudha. Maatiin kiyya hin beeku durayyuu. Innaa achiin itum je'anoo isum keessaan oduun egaan dhabamu. Maaliif wal lolchiisuu yoo immoo namni kun waliin hin ta'an waliin hin jiraatiin kan jedhe karoora baasu hedduudha. Garuu kanaaf yoo ati balbala kee bante malee namni dhufee laphee kee cabsee seenu hin jiru. Annaachiin anis dhugum ta'an seenee wanti kun dhugum ta'an seenee eddan biyyatti galeellee obboleessi kiyya naa qixaatu. Eessa dhaqxa? Eessa deemuuf je'a? Deemtu naan je'a. Atuma akkas je'u maatii kiyya bira je'a tokko ga'ee booddee haaluma qallaaleedhaan bultii keenya dhaabbanne inni guddaan isaas immoo fuuldura jira. Yoo obsa qabaattan yoo jaalalli maal akka ta'e ani dambiyya sana dhaqee naan gale malee dhugaa waaqa jiraataatti jaalalli maal akka ta'e hin beeku. Innis viidiyoo isaa keessatti dubbateedha natti fakkaata jaalalli maal akka ta'e hin beeku. Innaa achiin nan galee akkas ta'e jechuudha. An mudannoo isaa yoo inni immoo waa'ee isaatiif waan na mudate dubbadhee fixuu hin danda'u. Karaa maatiitiin jechuudha. Garuu amma kana keessa dabarsee waaqayyo tokko nu taasisee kunoo gaa'ela ho'aa jireenya bareedaa akka biyya keenyaatti jiraachaa jira. Garuu toonan isaaf wanti kan faluu baadhee innis illee akkasuma obsee waggaamma kana taa'ee na eeguu baate yoo na waliin hin jirru yoo inni nuun heerumne ta'a biyyum gandaatti tura. Innis ho'i fuudhee abbaa ijoollee meeqaa ta'a. Garuu obsa qabaachuunsaa hundirra caala ajaa'iba. Waggaa hamma kana eenyudha taa'ee kan nama eegu. Innaa akkasiin isin jedha hordoftoota kiyyaa kana booddee immoo viidiyoo biraatiin deebnee walitti dhufna. Anii fi viidiyoo kiyyaa fi kan isaa wajjiniin deebnee walitti dhufna. Turtii gaarii qabaadhaa. Heebbifamaa waa'ee isaa hundi dubbachuu fixuu hin danda'u. Mata duree ishee irraa isiniif tuqee waan tokko irraa barattu jedheen isin ja'a. Shaaloom nagaa fi ayyaanni haraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha.